Umuriin jiraadhe kana keessatti waan baay'een dabarse akka nama mana waggaa dheeraa dhaabe anamma waggaa 4dha mana dhaabuun koo waggaa 4ffaa kooti hamma kana keessatti akka nama waggaa 40 ol mana dhaabeetti rakkina gurguddaa dabarse jireenya jibbee inni hojii ta'uu an dandeenye hojjedhu waan mana kana keessa waan dhunnu waan nyaannu isan nuu godha annan ciisa ofin ceephe jechuudha maaliif an ofii koo anaaf carraa koo yoo ta'e maaliif carraa nama qaba maaliif nama guba namnis maalamma yoomitti nan ufee bakka maaliif nama cinqa waan jedhu haga gaafa sana jechuudha haga tarii gaa'illi keenya kunillee fedha waaqayyoon turre kanaaf immoo yoo adda baanillee wayya hanga jedhanitti yeroo taasaanii barsiisaa badhaasaanii irratti amma murtoo hanga kanarra yeroo ga'u ture. Xalaa barreessee fi waaqayyo gaafa sana ragaadha inni ni beeka. Xalaa barreessee fi suura koochi keessa kaa'ee innis xalaanaa barreesse suura sanaa kennee huccuu koo waan hin qabu hundi guurradheen nan gale gara biyyaatti nan galee dheen ka'e. Haala ulfaataan yeroo sana isaan gidduu ture baay'ee kan namatti hin tolle jechuudha. Maaliif daa'imni akka nama tokkotti daa'ima waaqayyoo irraa fudhataniiru. Daa'ima fudhatan kan ammoo qaamni isheen ittiin bobbaatu cufaa ture. Kanaaf baay'ee itti dhagahame. Jaamana kana keessan kophaa koo ciisaa oola. Murtoo adda addaa na fudhachuu barbaada. Ibsaa qabadhu naan jedha jireenyi koo. Bakka cinqii irraa kan ka'e jireenya koo hin jibbe bakka. Maali waaqayyooti? Kakun mana na baaftee akkam na godhu deemta. Harka namaatti na gashita. Ofii kootti na kennita jedhee cinqii gurguddaa keessan ture. Waan an jedhuufis waan an dubbadhu na wallaale daa'ima kana qabadhee gattaayitaan boo'icha eegalee obsa godhachuus hin dandeenye. Yeroo isiin sagaraan sun bu'uu didee dafqi kallattii hundaan irra yaa'ee miixattee dadhabdee du'uu fi bakka lubbuun keessaa ba'e yeroo nan jedhuun qaba. Magaalaa keessa deemnee egaa namni sun beeku wantichis namaaf haaraadha. Nuti dhageenye hin beeknu baay'ee haanuutti ta'e baay'ee rifannee magaalaa keessa deemnee ala buufadheetan daa'ima koo kana nan yaalchifadha madaabaraa ala buufadhee lafa buufadhee kadhadheen yoo namni na didellee daa'ima akkasiitii jedhee kadhadhee waaqayyo ni fayyisa kallattii makamiinu yookiin immoo gidduu galuu danda'a eetan jajjabeessee. Inni maallaqa malee nama fayyisu, inni godaannisa malee nama fayyisu, inni osoo dhiigan dhangalaasin nama fayyisu, bilisa wallaalaa koo naaf fayyise, akkasumaan wallaalaa koo akka isheen naaf fayyitu taasifame, har'a nama galataa akka taanu kan godhe waldaa fayyinaatti nuu fayyuu isheeti.